dhugaadhaan dalilteemu yakki baay'inaan immoo fatanaan hedduudha beekamaa namun dilu yoomal qiyaama miila isaan sochoosu maal amma gaafatamutti waa afur jedhan min afur keessaa laman kun waa'ee maallaqaatiin bara hubattaniitu maallaqa isaa horatte maal itti baaftee miti hin oolu jechuudha kanaafuu maali ni gaaffiin kun kan dhufe muslimni maallaqa ni horata ni baasaa kan jedhu kun noormaali difoltiin kana malee akka duniyaan isan barbaachisnetti miti duniyaan faayidaan qabu kan jedhu kun sirrii miti duniyaan halaalaa baay'ee murteessaa qabsoo badr islaamummaa keessatti bakka guddaa qabameti badr al-kubra ramadaana 17 kan gaggeeffame maaliif gaggeeffame maaliif minamatti mujra maalumaaf badriin kun gaggeeffame bizinesaa fi maallaqaa fi namni ni dagata warra musliimootati makkaa yeroo jiranu qabeenya irraa saamamee ari'amee biyya bahe miti warri qabeenya isaanii saame sun qabeenya jedha muslima irraa saaman fudhanii daldalattiin daldalaaru qabeenya sana qabatanii madiinaa bira dabarfatan jarra Abu Sufyaan sahaboonni rasuulatti man sallallahu alaihi wasallam haasaa kana waliin mari'atan jimbuudhaman qabeenya nu jalaa saamame ni deebisiifnaa ka'aa jedhan deebisiisuudhaaf bahan gaafa bahan warri makkaan jiran jarri Abu Jahal immoo maal dhagahan qabeenya deebisiifachuudhaaf warri muslimaa bahee jedhanii warri sila qabeenya biran turre jarri Abu Jahal dacha'anii dhufan Abu Lahab Abu Jahal dhufan gaafa dhufanu Abu Sufyaan immoo karaa qaxxaamuree dhokatee makkaan fuudhee gale qabeenya sana amma yeroo kana maaltu ta'e رسول ربي صحابوني قبيني سنة كمسلمة دي بفتشوف بهان جري أبو جهل فمو أبو لهب مو قبيني كان دي بفمني جرمي مكة دفن جري لما والأرغني قبصون تي بدر جرمي بكة بدريد مالي منا بهاني دينك دي مسلمات في بهاني دينك دي برباتشي ساوان تي في مسلمني ساوا مياركدو واغلون كبو إذن مالي بكة قبايتشو دا دبين kan haala kanatti hubachuun barbaachisaadha akka nama diinii nassaru nama diiniidhaaf deemu tokkotti harka namatti hidhachuun qabnu of danda'uu qabna biyyaaf hafuu qabna namni bakka saditti qoodama namoonni tokko tokko kan namarratti hirkatantu jiru waa'ee jireenyaa waa'ee maalii hojii hojjetanuu dadhabaadha maal sababa waan barbaade haa ta'u jiruu jaraa maal namarratti hirkatan warri lammaffaa immoo warra of danda'e warri sadaffaan immoo of danda'uu bira dabarfatanii bakka khayriitti kan argaman hawaasaaf kan qaqqaban nama biraatiif kan gahan sadan kana keessaa kamiin ta'uu barbaanna warra namarratti hirkate taanamoo warra of danda'ee nama biraatii wamaan goone taanamoo warra of bira dabarfatee nama biraa kaddame taana filannoon jiru sadan kana دين إسلام كيست بكة والركبا أف دنداني نما براتيف خيري والرأول حتى رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالك ديني راب صدقا كنا قفا بيكنا ميتي كنا يروجلا أول سانتو كنا أبسو ديني ديف مالك هقن سوا انتانيف نمرا سساباني تنقب سهاري فهمنا قرومت ربي مالجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم قروجا إرجمان ربي في ورّي أمنا أبين أوفيت مالك أوفيتهم بأموالهم أبين أوفيتهم نفسي أوفيتهم دين أفكب سهاني إيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم كبين ساني ديني لا باسني كب سهاني نمي ديني ببلسو بربادو ديني لا كبين ساتين كب ساو كبا مدرسة أبتك كان إجارو كبا ما لفعل الخير إنما براغافت ما في كلا بكبر ديما وان ديني بربادي كبسو كرا ديني رجل ملك ساتين أنا لها أنا تؤبالا جدي ما ندفنين ما في نما برارا خلتا ما في روحن داك واتو دينين كينيا مسكينة قفتي ما في العالم وني أجايبا مو ربنا الدنيا كان رد بك مسلم نجر هندا بيه هدو بيه عربا بوباعتو جر بيه كان البودا الدجاجر بيه كان لفقنا ببريدا بك مسلم نجر هندا الدنيا رد ربي واتك النير
garuu jarri immoo keenya achi jedhanii hedduun jara dagatanii hajjii warri deebitan otuu amma Makkaa Madiinaa deemaa laalaa otuu ifaan qabaanne jenereetaran qabaanne aspaaltii utuu hin qabaanne gubaa sana waliin wanni qabbaneessu utuu hin jiraanne ni bareeda moo ni jibbisiisa kanatu diinii sadarkaa isaallee ol fuudhuu keessatti jira jechuudha. Gaafa dhaqxanii argitan hajjii barana darbe kana Saudi Arabiyaan Makkaa keessatti elektirikiin Makkaa keessatti fayyadamte elektirikii Itoophiyaan guutuu qabduun wal qixa ture. Makkaan keessa qofatti Aljaziiraa irratti bahee ture riippoortiin meegaawaatii hammana fayyadamte kuma hammanaa jedhame gaafa laallu waan Itoophiyaan biyya guutuudhaa qabtuun wal qixa. Otuu jara kana hin qabaanne hajjii dhaqee namni dhufee masjida al-Haraam akkaataan itti jiru ummanni gubaan maal innumti kunu maal jedha rabbiin hiyyeessaadha nama jechisiisa jechuudha. Rabbiin muslima bakka jiru hunda waa itti kenneera itti fayyadamuu wallaaluun diiniidhaaf oolchuu dhabuun waanuma jiru ta'u waliin rabbiin garuu muslimoota waa hedduu kenna. Lafa jarri irra jiranu biyya hedduu dhaqxan biyyi qonnaa jedhamu biyya tokko keessa biyya muslimni irra jiru. Lafti albuuda jira jedhamu bakka muslimni irra qubate bakka kaan beenzila jira hedduu yoo laaltan akkanuma biyya hedduun garuu muslimni immoo hojiin jaallatu akhiraadha jedhee duniyaa kana irratti nama barbaadetu maallaqa isaatti taphata nama barbaadetu dhufee qabeenya isaarraa booji'a kana ta'uu hin qabnu. Muslimni tokko ofiif qofa jiraachuu hin qabu. Ofiif illee yoo jiraate warri tokko immoo jiru. Biiliyoonaraa waardiyyaa mana namaa eegu wal qixa. Zaahira jara gaafa laaltan waa tokko uffannaarraa akkaataa mana jara waa tokko. Kanas ta'uu hin qabu. Rabbiin ni'imaa isinii oole isin irratti arguu barbaadaa jedhama. Waan isinii kenne sana uffannaa keessan irratti, maatii keessan irratti, jireenya keessan irratti isin irratti arguu barbaada. Achiin booda immoo waa'ee rabbiin waan isinii oole akka dubbattanus barbaada. Akkana ture garuu maal inni kan itti fayyadamne jira. Qabeenya sassaabanii yoo zakaan kafalle yoo haqqii isin baafne ittiin adabamu jiru. Yoo haqqii baafne garuu qabeenya balleessaa wanni jedhame jiru. Waan ajaa'ibaa tokko jira. Diin Islaamaa keessatti waan ajaa'ibu keessaa tokko Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu sahaabaa beekamaadha. Dhukkubsatee du'an natti dhufte jedhee sodaate. Ana dhukkubsatu gaafachuudhaaf ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaqanii bira ta'anii gaafatanii maal jedhanii qabeenya kan koo kana sadaqaa guutuu isaa kennuun barbaada jennaan hin kenninii jedhanii. Harka sadi keessaa harka lamaan kennuu barbaada jennaan hin kenninii jedhan. Walakkaan kennuu barbaada jennaan hin kenninii jedhan. Harka sadi keessaa harka tokko hin kenninaa harka sadi keessaa harki tokko hedduudha haa ta'uu jedhan. Chimbooda maal jedhan? Ijoollee kan kee hiyyeessa gootee du'uurra ijoollee kan kee sooressa gootee du'uutu Rabbiin biratti si caalaa jedhan. Idanii ijoollee keessan sooressa gootee du'uutu Rabbiin biratti si caala. Inni nan du'a jedhee sodaateen parsantii 100 gaafa fayyaa kennuun rakkina hin qabu. Garuu kan godhumeera achittan argadhaa waa'ee jiraa'oo isaaba keessan galchine. Garuu akka jedhame sana hin taane Sa'd ibn Abi Waqqaas eega Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam du'anii bara Abubakar jiraate bara Umar jiraate waraana Qadisiyyaa irratti hoogganaa ta'e booda du'e inni. Akka sodaatame sanas hin taane. Yeroo abbaa qabeenyaa guddaa ture. Al tokko wanna hunda waan qabdu hunda diiniidhaa balleessi rakkadhu hiyyummaa kee jannata jira miti. Gaafa jiraannus hiyyummaadhaan harka namaa waan laalu keessa galuu hin qabnu. Ijoolleen keenya galuu hin qabnu. Of danda'uu qabna. Anatu jira diiniidhaaf jennee dhaabbachuu qabna. Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hiyyeessa turanii kan jedhu kana gaafa laallu Rabbiin maal jedhe? Quraana keessatti waa'ee isaanii gaafa dubbatu fawajadaka aa'ilan faaghnaa hiyyeessa ta'ee si argate sooressa si godhee jedha. Dhumma isaan ammas hiyyeessumaa jenna. Garuu
jireenya simple ta'e filatan hamma kanas waa'ee qabeenyaa otoo waliin kaasin jireenya sadaqaa kennu hajjatal wadaa irratti gaala 100 qalanii qabeenya isaanii irraa gaala 100 keessa 63 harka ofiitiin gorra'anii kanaaf jara alii waamanii Zubayr fa'aliin fixaa jedhanii kana qofaa miti gaafa muslima irratti hacuuccaan godhamee makkaan keessatti fitnaan dhufu muslima irraan gurgurinaa ittiin bitinaa jedhamee gaafa dhowwamu namni hedduun miskiina maallaqa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam nyaatamaa ture waan qaban irraa jechuudha kallattii adda addaatiin gaafa laaltan diinii irratti waan barbaachisaa ta'e oolchan kana waliin warra sooressaa biratuun dhaqin warruma miskiina ta'e waliin sadarkaa isaanii gadi buusanii fakkaatanii nama kennanii qoodanii waan qaban haala sanaan jiraatan garuu dhabanii miti jechuudha kana filatanii maaliif akhiraatti waan argadhu caala jechuudhaan diiniidha waan barbaachisaa ta'e baasan bakka barbaachisaatti fuulduree dhaabbatan nama tokko islaamummaa akka fudhatanii gaala 100 kennan namichi maal jedhu islaamummaatti seenaa nama hiyyummaan sodaanne Muhammadtu jira jedhee biyyatti guutuu himaa deeme namicha kana qabeenya isaanii irraa kennan akkana nama hojjetaa ture diiniidha nus jannata gaafa barbaannu of dandeenye nama tuun kadhatin haala sanatti cimne of bira dabarfannee hawaasaaf gahuudhaaf hawaasaaf cimsuudhaaf qaawwamu akka Umar ibn al-Khattab maal jedha antum sugaran min sugari al-islam fala yatiyanna al-adu min qibalikum akkada jedha hundi keessanuu akka daangaa akka dallaa islaamaati karaa keessaniin xalaanni akka hin galle eegaa akka jedhetti karaa keenyaan qaawwoo nutti argame akka hin galle qabeenya keenyaan beekumsa keenyaan ilmi keenyaan maallaqa keenyaan hamma dandeenyuun dhaabbannee akka xalaanni diinii keenya seenee muslima miini diinii keenya irratti qaawwaa akkan finne gochuun barbaachisaadha keessattuu warri sheekota warri du'aatota warri aanaa adda addaa irraa dhuftan mee dhaabbaddaa ilaala muslimni maal qaba miskiina maaltu kana fide laalcha dogoggoraa sammuu keenya keessa guute qabsoon diinii maallaqa barbaada har'a waa'ee markazaa dubbataa maallaqa waa'ee malee dubbataa waa'ee maallaqaati miti persentiin 90 rakkinni muslimaa maallaqni waan hiiku maallaqa kana qabaachuudhaaf kan nu rakkisee mataa gadi nu qabee waamii kan nu rakkisaaru maallaqa nummoo maallaqaan xalaata taane jiraachuu barbaadarra kanatti milkaa'u duuniyaadhaan wallallee duuniyaa irratti milkoofu xabii'aa duuniyaa miizaana duuniyaa gooneeti Abubakar Siddiqiin fudhaa gaafa khaliifummaa filatamu guyyaa lama ilaale namni dhufee waa jedhu hin jiru inni silumaa biizinasmaaniidha daldalaan uffata adda addaa gurguraa baadhatee qabatee eessa deeme gabaa deemuudhaaf karaatti deema khaliifummaa filatameeti karaatti Umar itti dhufe eessa deema artennaan gabaan deemaara hojiitti amirummaa si filannee ammas kana qabattee deemta an ta'u akkanatti mindaa si ramannaa taa'ee biyya bulchii jedhe mindaa kan ramadee Umar khaliifaa kan ture Abubakar jechuudha maal ture naggaadee ture jechuudha islaamummaa keessatti warri diinii babal'ise hedduu jaraa yoo laalle sooressa jajjabaa turan Imam Bukhari fudhaa miliyeenara turan Abu Hanifa fudhaa miliyeenara turani qissa jara lamaan kana gabaabsetan isinitti umraan Imam Bukhari Abu Hanifa dura kaafnu Abu Hanifaan abbaan isaaniis naggaadeedha naggaadee ta'anii Ali ibn Abi Talibin jaallatu isa jala deemaa turan abbaan Abu Hanifa jechuudha sahaba arganii taabi'iidha Abu Hanifaan karaa nusa dura deemanii naggaadee biizinasmaanii cimaa ilmi qaraanii qaraasisu barataa isaanii keessaa tokko Abu Yusuf jedhamee kan beekamu booda mazhaba Hanafi kan babal'isan jechuudha Abu Yusuf kun ijoollummaadhaan eenyuun biratti qaraa Abu Hanifa biratti qaraa utuma takka qara'aaru abbaan Abu Yusuf kun dhufe kai jedhee ari'ee maal godheeni qiraatii irraa baase booda guyyaa muraasa booda gaafa Abu Hanifa ilaalamu mucaan hin jiru mucaan xiqqaan sun eessa deemennaan abbaatu dhowweedhanii waamanii abba maaf dhowwite qiraateenna ati teessee masjida qiraatii qaraasifta
suuqii kan kee namni achi daldalaa jedhu mucaan kan koo yoo fiiggate malee waan argatu jedhu bahee gabaa keessa waa hojjetatu malee waan argatu ati immoo teessee qaraasiftu achi suuqii qabda namasii daldalaaraa jedhu achumaan Abu Hanifaan guyyaan kun mucaan kun guyyaatti fiiggee dalagatee hamma argataa jedhanii gaafatanii hamma nan argata jennaan waan inni argatu guyyaa guyyaadhaan anatu kafala dhiisiin taa'ee haqara'u jedhan abbaan ni kafaltaa jedhe maallaqni kun egaa itti dhagahamennaan booda maal jedhan Abu Hanifaan ilmi kee kun bakka guddaa gaha gara fuulduraa jedhan warra umaraa kulafoota duukaa nama taa'ee nyaata nyaatu waltajjii jiraatti nama hirmaatu argamu jennaan abbaan illi qinfamnee fi ni kafaltu taa'ii qara'ee jedhanii bira galan haala kanaan qara'ee Abu Yusuf namni Abu Hanifaa aalee mazhaba isaanii babal'isee Abu Yusuf gaafa khaliifaa Haaruun Rashid filatamu qaadii qudaatu godhamee filatame eenyu Abu Yusuf akka fita ministeera jechuudha ministeera ammaa qaadii biyya keessa jiru hundarratti hoogganaa ta'e filatame filatamuu isaatii wal qabee masaraa keessatti maaltu nyaanni qophaa'e nyaanni ummataafis qophaa'e warra amirootaaf immoo nyaanni addaa qophaa'e aluma nyaata nyaachuu harka kaasu ijoollummaadhaan wanni itti dhalate sun itti yaadatee innaan kolfe maa kolfitaa innaan guyyaa har'aa kana Abu Hanifaan ija sammuu isaatiin dursee ilaalee ture jedha bakka kana nan gaha abbaa kootti hime abbaan koo garuu liqinfamneef ture jedha har'a rabbiin bakka sana nan ga'e kunoo sin duukaa ta'e nyaata kanatti argame jedha maaltu akkana godhanaan Abu Hanifaan nama mileenara turanii qabeenya qabu Imam Bukhari funnaan Bukhariin akkamumatti hadiisa kana hunda keessa deemanii hadiisa kuma dhibba meeqa qara'anii maal jedhanii haffazanii sahiha baasan maal naan nama biizinasa jabaa turan waan maatirraa aalan yeroon qabanu nama biizinasa danda'utti kennanii bu'aa waliin qoddataa turan achi galiin dhufa isaan mashguul hadiisa irratti diinii barachuu irratti al tokko maaltu argame diinaara saantima warqee 20 qobaa meeshaatti qabatanii markabaan deemaa turan eenyu Imam Bukhari gaafa deemanuu beekamaadha gaa isaan ilmiidhaan muslimuma keessa namoonni achi barbaariin hin dhabamnu qaba tokko markaba irratti waliin bahee Imam Bukhari salaamu alaikum nagaadhaa jirtu garam deemaa jirtu jennaan magaalaa kanan deemaara maaliif jennaan waa bituudhaaf maal bittu akkan maallaqa meeqaan bittu diinaara 20 diinaara jechuun maallaqa warqee jechuudha 20 achumaan namichi kun dhaabbate akkamittan 20 kan harkaa fudhaa yaaduu jalqabe muslima akkamittan harkaa fudhaa yaadni wayii dhufee fi irraa achi fagaatee namicha markaba oofutti dhiyaatee maal jedha diinaara 20 na jalaa badee jedhe nama markaba irra jiru kana hunda naa sakattaa harkatti qabamnaan gooti jechuudha achumaan shufeeriin markabaa dhufee nama nu duuka deemaaru keessaa tokko diinaarri 20 jalaa badee hunda keessanuu sakatta'uuf deemaarraa jedhe gaafa Imam Bukhariin arganuu namicha sila isaanitti mansana galeef dubbiin namni hundi sakatta'ame Imam Bukhariin sakatta'amanii maallaqni hin argamne namichi nan argadha jedhee abdii guuttatee dhufee dhabame achumaan bakka maallaqa kee hin arganne wamaa gochuu hin dandeenye jedhee shufeeriin hojiitti deeme namichumti kun immoo ija jabeenya isaa maal jedhee dhufe Imaamu Bukhaarii nama aalima guddaa kana nama hadiisa meeqa dubbattu ni sobdaa jedhee isaanitti dhufe deebi'ee ni sobdaa jennaan hin sobnee jedhu maal keessa dhoksite argitan maal jedhan Imaamu Bukhariin ani jedhani hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam sahiha tahe da'iifa irra adda baasuuf umrii koo guutuu
مقاكون إيجتا ترير ودو قبيني كون نركت قبمي يو بيچ تشكمان تا اجدن كوتي قبيني غرو اركا كوتي امته فندرت قبم سكتا حقيقت قبيني خنينوتي نمي کو بنقب سكتا من اركت ارغو ارغو في يو بيچته امام بخاري كن قبيني اركت قبمي هاتي يدمي يو بيچته كوتي جدي فالمل شكي كسنگلاي ان عمري کو غوتو حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحيح ضعيف الدباسو فنقاكو ايغتا تري ايسا غوتن انان اتس مالك كانن فدتو انياتو انيس انيادو بحرت تنقه كتني ديناركم مدقدما امام البخاري بحرت تنقه مالي في غافه جتنو اكنمت تتني كوت جنة قبصوفني تشهيدتا نمتي مرغامبر غروسان صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدباسونا قبصو عمري غوتو مقاو في غچودا غودن سنتر كتي بدارا سن بدور مالكني كون بدو ويا جد وركنا ديني كنا كان صدقا كنه كان درسا برسيسه كان كن غودي دينين حال كنا نبرقبه مالي ور مسكينا وما هن قبني ما اتوتي سلا دينين بده قبيني دفون اكما كانت مو قبيني كايو مالي نمت دفتوس فايدان قبضو كايو نمو قبينيان انديك گرمنس فايدان قبضو كايو بربادن قبضنا يو مالكان انديك گر رے كايو کیسن ایسا یوں گو مالکا مو قبضتنی معریف مالکا کان اکا ہورتنی كايو نتین وان کان ہورتنی یو صحیحتا انرگمنی یو کان یو منجراننی كسوما سونيس بدينا لما نكون والبردي مو قبايت أكل مسلمة قوتي نور إني مسلمة هجي نوف كراغودن هجي بريتشني وجتشون نوف كراغودن واهم دان چالي أرغمو نوف كراغودن ربي ماجد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة مالف ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن حسن اللي أحسن الرجال هجي بريدا إنو أكا وجهتو أدباسودا دوتف جريني كنافو مميجن أكا مسلمات نما هند هجي چالو وجنة أكا مولن بربادم harra caala kan jenne kan irra caalu bollufnaan atis irra kan caalu fiduudhaaf yeroo hundumaa qabsoodhaan yeroo hundumaa caaltee argamuudhaaf deemame gaafa hojii hojjettanu hojii kamuu itqaanaan dalagaa bareechuudhaan dalagaa yoollee gorraatanu jibicha haa ta'u hoolaa haa ta'u ndaaqoo haa ta'u maal sanallee fa'asinu bareechaa kunillee kallattiin hundinuu hojii gaariin nurraa eegama malee مسلمة دبا مسلمة غفلة وجي كان انجالن الربا كان بايس سبب ذكريتين سبب ماليتين دين رتواني سرائقم أمة فندريت دبا ثانان فتنانا وقاهد دا بيه جاپان دي من توري باتي فلبانا وقاهد دا وانا جايبا نقول نمي أمني جاپان أمة هجي جالت ummana waa hundayyuu aadaa jaraatiin itqaanaan dalagu bareechee waa hunda dalaga masjida keessatti jam'iyyaa tokko namni hoogganu masjida kan hoogganu maal naan jedhe maal inni chaalenjiin isin qunnamaaru rakkinni daawaa irratti isin qunnamaaru maalii jedheetan gaafadhe gaafannaa waan ajaa'ibaa naa hime akkuma beektu naan jedhe ummanni Jaappaan konkolaatas gaafa dalagu moobaayilas gaafa dalagu maalu yoo dalagu itqaanaan dalagu wanni nama ajaa'ibu karaalee yoo deemanu tiraafik laayitiin yoo diimaan bobaate karaa ganda keessaa maan ta'in konkolaataan hin jiru bar namni sallafamee dhaabbata diimaan boba'eeraa jedhe konkolaataan hin jiru karaa konkolaataan illee hin deemne xixiqqoo irratti illee dhaabbatee salfii eeggata ijoolleen mana barumsaa gaafa deemtu sarara eeggatte
faal gaafa barbaanne bitaadhaan deemna mirgaan deemna nulaalla akka barbaanne deemna miti namni alaa dhufe kan beekamu faallaadhaan ala deemu nama tokko argitan jara keessa karaa irratti waan xiqqoo maastikaan leengatan itqaanaan musliimoonni naan jedhu harka 20 warri biyya keessaa harki 80 baay'ina muslimaa keessaa warra Paakistaanii deeme Bangladesh Hindi Malaysia warra deeme gaafa nu da'waa ummata kaan waamnu akhlaaqan gadi bu'aan muslim waa bareechanii tolchuutti gadi bu'aan muslim akka muslimaa ta'uun barbaannu jedhu